kaayoo isin irratti qabsooftanii fi isin irratti wareegamtan san dhalattoota gartee galmaan gahan rabbi nu haa godhu isin jechuu barbaada. Egaa kanatti ansee wanni an jechuu barbaadu qabxiiwwan sadii qabadhee dhufeeni qabxiin kiyya kan jalqabaa jechuudha. Dubbii baandaa eegala jechuudha. Baandaadha. Baandaan eenyu ka jedhu ilaalla jechuudha. Baandaan biyya gurgurattee haqa miskiina haqa uummataa dabarsite dantaa fi hegeree biyya faayidaa uummataadha dabarsitee biyyoota hambatti guyyaa adiidhaan gurgurachaa ka jirtu baandaa biltsiginnaati jechuudha. Namni hidhaa laga Abbayyaa yeroo jalqabaatiif seenaa keessatti gurgurate ka waraqaa biyyi Masrii harkaa qabdu ka mana addunyaatti waajjira addunyaatti galfatte ka minilik isaanii gurgure bishaan laga Abbayyaa kan tuqamne bu'aa dhuunfaa isaatiif gurgure dantaa siyaasaa isaatiif gurgure Hayila Sillaasenitti dabare har'a ammoo ilmi isaanii Abiy Ahmeditti dabare jechuudha. Namni biyya haqa uummata Itoophiyaadha haqa miskiinanii gurgurachaa jiru hidhaa laga Abbayyaa biltsiginnaadha jechuudha. Biltsiginnaan hundi keessan akkuma beektan hidhaan laga Abbayyaa yeroo maqaan ka'u maqaa Mallas Zeenaawiitu ka'a jechuudha. Oppiidiyoon mataan isii warroonni yeroo san biyya bulchaa turan Abbayin የደፈረ ብቸኛ መሪ jecha isa zeekaraa isa faarsaa suuraa isaa magaalotaa fi karaa gurguddaa magaalattii fi biyyattiin qabdu hunda irratti fannisaa turan jechuudha. Dantaa siyaasaa dhuunfaa isaatiif biyya keessatti uummata haa ukkaamsuu haa hacuucuu haa hidhuu malee hegeree biyyaatii fi dantaa biyya irratti ammoo nama kamii wajjiinuu nama dubbii takka hin goone jechuudha. Namni kun beeka ashaaraa biyyiin miti ka lagni hidhaa Abbayyaa ta'a jechuudha. Ni takkitiin abani. Lagaan hidhaa Abbayyaa ashaaraa abiyyiin miti ka taa'e beeka. Ashaaraa Mallas Zeenaawiitiin taa'e piroojeektii Mallas Zeenaawiiti jechuudha. Piroojeektii Mallas Zeenaawii yeroo jennu kanatti fakkeenyaaf baandaa warroonni TPLF fi warroonni Tigree siyaasa dhuunfaa Abiyyii fi Maqalee fi Finfinnee jidduu jira. TPLF fi Biltsiginnaa biyya bulchaa jidduu jirtu fuudhanii dantaa dhuunfaa siyaasaa isaaniitti achi qaban. Tigraay warra Tigree yookaan TPLF baandaa godhan. TPLFin laga hidhaa Abbayyaa abbaa isaaniitu dhaabe. Maqaa ashaaraa Mallasaatiin yaamama. Lagni kun dhaloonni dhufuus haa ta'uuti dhaloonni waggaa 2003 irraallee seenan laga hidhaa Abbayyaa yeroo ka'u maqaa Mallas wajjin ka'a malee maqaa Abiy Ahmedii miti. Maqaa Abiyootiin ka'u jechuudha abatan. Kanaaf uummanni Tigraay dantaa siyaasaa TPLF fi onni jidduu jiru malee waan ta'uu taate malee laga hidhaa Abbayyaa irratti isaa wajjin waliigaltee tokko akka hin goone isaan sirrii beekan uummanni Itoophiyaa sirrii beekan warri Masrii sirrii beekan jechuudha. Laga hidhaa Abbayyaa irratti namni dantaa dhuunfaa argachuu fi qabeenyi kun akka biyyattiin hin fayyadamne akka uummanni hin fayyadamne hiyyummaa keessa akka uummanni Itoophiyaatii fi sabaaf sablammoonni biyya san keessa jiran hin baane namni hin barbaanne jiru jechuudha. Hidhaa laga Abbayyaa Mallas bakka gaariitti ijaare. Bakka lafa Amaaraa keessatti illee lafa Tigraay keessatti illee hin ijaarin. Har'a fuudha daangaa gubbatti ijaaruun isaa dubbii jabduu dubbii cimtuu kaasa jechuudha. Silaarra Abbaay naannoo Amaaraa keessatti hidhame. Silaarra Tigraay keessatti hidhame. Uummata Tigraay faayidaa buusuu fi uummata Tigraay bu'aa buusuu jettan. Silaarra naannoo Amaaraa keessatti hidhame akkasuma jechuudha. Silaarra Oromiyaa keessallee akka ta'u taate kanuma dhufa jechuudha. By the way nuti laga hidhaa Abbayyaatiin nama kamiinuu morminu jechuudha. Laga hidhaa Abbayyaa kan fayyadamu uummata keenya uummata Wallaggaati. Uummata Iluu Baaburturraa fayyadama. Laggeen Oromiyaa keessaa naannoo Amaaraa keessaa Takazee Minaamin Tigraay irraa laggeen hedduutu laga kanatti dabalamee deemaa jechuudha. Kanaaf har'a Mallas Zeenaawii waan kana hojjate yeroo waan Mallas laga hidhaa Abbayyaa kana hidhu wanni isin beekuu qabdan gara duubaa deebi'aa ilaala. Mallaqa liqii mootummoonni addunyaa gama dippiloomaasiitiin inni gaafate hin dhoogan. Masriin dippiloomaasiidhaan waan Itoophiyaa caaltuuf waardiyyaa biyya Israa'el waan taateef Falastiiniin waan irraa eeduuf Midilistii kaanaalii bishaan guddaa arteefishaala qaban bahara arteefishaala uummatanii jechuudha. Laga loggeen lama walitti dhoosanii jechuudha. Lagni kun keenuti kasiinaa baraatii fi Masrii gidduu jiru guddaan kan dalagan kaanaaliin guddichi kun akka biyya Masriiti. Laga kanarraa dantaa dhuunfaa isaanii argatan biyyoonni Awurooppaatii fi warroonni Westernii cufti jechuudha. Gama dippiloomaasiitiin Itoophiyaa fi Masriin biyyoota Western yookaan biyyoota lixaa kan hojii walitti dhufnu samii fi dachi
Nu ganaa nama sammuu akkasillee qabu miti warra sammuu nan bilchaate achi geelle miti. Siyaasa akkasiiti miti Itoophiyaan rakkoo mana sii keessa iyyuu furuu hin dandeenye jechuudha. Nama jalqaba rakkina mana isaa keessa furetu siyaasa alaa deemee furachuu danda'a jechuudha. Bilisiginnaan rakkoo siyaasa biyyattii keessa jirtu hin furre jechuudha. Baandaa namaan jettu jechuudha. Hattutu biyya gurgurate jechuudha. Abiyyi hattuudha. Bilisiginnaan hattuudha. Hattu jechuun nama irbuu uummataa nyaatu ka propoogandaa sobaatii fi kijiba holola kijibaa oofuu fi sambira darbee waan abiyyi jedhu bichaan hoonaa bane. Waan abiyyi jedhu amma isin fide jechuudha. Achi booda hoo isin amma akka jaarmaa qofa baandaa abiyyi namaan jedhu ilaalina. Gaafiif deebii guyyaa kaleessa Jawaar miidiyaa wajjin godhe irra deebinee ilaalla jechuudha. Amma dhume caqasa. ልትወረር አደጋ ሊያጋጥማት ባለበት በዚህ ጊዜ ውስጥ ከጠላት ጋር የሚደራደርና የሚሿከት ባንዳም አለ ፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ። ይሄንን ኃይል ማመን ያስቸግራል። والله agartanii mi laala ammallee irra deebaa caqasa. ኢትዮጵያ ልትወረር አደጋ ሊያጋጥማት Itoophiyaan biyya weeraramuudhaafi rakkoon isii mudachuuf deemu kana keessatti warroonni isaan kana wajjin dalagan jaarmoonni siyaasaan jiranii jedhan. Maaliif gimboo sabaattiin hin jedhamin? Mee ilaala obboleeyyan kiyya. Jaarmoonni siyaasaa warroota nafxanyaa takkittiin hin jedhamne beeka. Abinillee hin jedhamne, Biraanuu Naggaallee hin jedhamne, warroonni gimboo sabaattis namni tokko hin jedhamne jechuudha. Oromoodhaan jedhan jechuudha. Eenyufaan jedhan beektanii? Kaaboofa adda bilisummaa Oromoo Jawaar faadhaan jechaa turan jechuudha. Har'a sanbira darbee miidiyaan biyyattii gama Oromummaa irraa fuudhee gara amantaatti guddisee uummata musliima Itoophiyaatiin fayyadamtee akka liqni hidhaa biyyaa kun hin milkooyneef gochuudhaaf namni achi deemee boombii dhoosu hin jiru. Kijiba soba propoogandaa hin fakkaanne kanaan akkuma asin dura mallasfaan dur bakka Shaabiyaatti akkana gochaa ture Eertiraatti akkana gochaa ture ergamtoota ergama Eertiraa fudhatanii dhufaa jiranii akkuma asin kun wata kun Wallaggi ka'ee wata Baalee fi Arsiifaa yookaan immoo Harargee dhaqu ergama shanee Wallagga irraa fudhatee dhufa jettanii bakka argitanitti isin ilmaan Oromoo hidhaa jirtan san gartee holola propoogandaa soba fakkeessii kijiba akkana odeessan jechuudha. Laala namoota akka Taajee Danda'a namoota akka Talakaafa maallaqa guddaa kafalaniifi laala baandaa namaan jetti jechuudha. Hattoonni biyya Itoophiyaadhaa gurguratan jechuudha laala. Odoo uummanni Itoophiyaadhaa hin beekne dantaa biyyattiidhaa fuudhanii biyyaan baatee dabarsaa jiran. Lagni hidhaa biyyaa akka ijaarame maallaqaa biyyi ni miti. Maallaqa miskiinaa maallaqa listirooti. Maallaqa listiroo keessa jira, ka abbaa qabeenyaa keessa jira, ka industirii keessa jira, ka hojjettoota waajjira mootummaa dalagan hunda isaanirra baraasaa achi dhaqam abbaan hin galabaallan jedhee dhaadattee onnee guutuudhaan namni laga hidhaa biyyaa kana hidhe Mallas Zeenaawiti. Ammas kireeditii ka qabu Mallas Zeenaawiti. Abiyyi ammoo isa kana gurgurachaa jira jechuudha. Isa kana masiritti gurgurachaa jira jechuudha. Abiyyi gabaabumatti wanni inni barbaadu maali? Abiyyi dantaa biyyaa irraa hin qabu. Abiyyi laga hidhaa biyyaa irraa dantaa hin qabu. Dantaan Abiyyi nugusa haati ittiin teessan nugusa torbaffaa gartanii nugusa ta'ee jiraachuudha. Isila kana ta'eef ammootinuu biyyoonni Masrii maal barbaadan? Masrii jechuun alachi nama ture ijoolleen Masrii jirtanii beektan. Aswaan yeroo jalqaba biyya Masrii dhuftu jannatul firdoosii addunyaa waan dhufte si fakkaata. Aswaan bakka jedhamu san oomisha jallisii isaan bishaan kanarraa oomishan biyya isaanirraa hafee biyyoota Arabaatii fi biyyoota Awurooppaatiif kuduraa fi muduraa adda addaa kana biyya raabsitu jechuudha. Biyya teknoolojii garagaraatiin fayyadamtee bishaan laga hidhaa biyya kana rabbitu isaanii kenna jechuudha. Bishaan kun dhaabbachuu jechuun jireenyi isaanii guututti baduudha jechuudha. Laga hidhaa biyya irratti biyyi Masrii ejjennoo qabdi. Ejjennoon isiin qabdu maalidhaa? Fakkeenyaaf dur ejjennoo garagaraa jiraachuu mala. Amma bakki warra xiinxaltootaas haa ta'uutii hayyoota siyaasaatiifis haa ta'uutii namoota hedduudhaaf hin galii lala. Lagni hidhaa biyya ka hidhamuu eegalee har'aa miti. Waggoota 5-7 dura. Lagni hidhaa biyyaa sadarkaa namni irra jiru finishingiidhaa dhumachuudhaa guutuudha bishaan laga guutuudha. Bishaan yeroo lagni guutamu kana akkuma yeroo bonni yaa'u san gartanii wata bonaa bishaan xiqqaata miti. Itoophiyaan bishaan kana yeroo isiin qabdu bishaan kan qabdi. Ka rooba guddaa roobe kana irraa qabatti malee haga inni silaa dur yaa'uuf sun yaa'uu qabaa warri Masrii illee sirrii beekan Sudaan illee sirrii beeku hunduu sirrii beeka jechuudha. Namuu dantaa siyaasaa as keessaa argachuudhaaf biyyi Masriis tooftaa ishee tolfattee warroota weestarnii wajjin Ameerikaa wajjin waliigaltee godhanii
Itoophiyaa irratti dhiibbaa geessisuu barbaadan jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa mootummaa hattuu waan ta'eef biyya keessatti nagaa buusuu fi biyya isaatiif tasgabbii buusuu waan dadhabeef waan sodaatuuf jecha har'as dantaa gara dabarsanii kennaa jiran jechuudha. Waajjirri bishaanii ministeerri bishaanii fi marree ibsa addaa baasa. Waajjirri sekreetarii mootummaa Abiyyi Masaraa Minilik keessa jiru ibsa addaa baasa. Waliigaltee kana ammoo kan godhantu jira. Waliigaltee 7-2-3 jedhamu jechuudha. Indoom jarri warri Masriitii fi Jibti waliigaltee osoo hin goone osoo hin mallatteessine lagni hidha Abbayyaa kun akka guutamuu yookaan bishaan akka hin guutamne kan jedhu ejjennoo qabatan jechuudha. Ejjennoo kana mootummaan Itoophiyaa fudhatee mootummaan Itoophiyaa ammoo 7-2 miti 7-3 iyyuu isinii kenninaa jedhan jechuudha. Ummata akkanatti halkan guyyaa ummata shawwadaa ummataan kaan asii isin baandaa jechaa oolaa jedhanii maallaqa itti kennanii hayyoottan Oromoo irratti jaarmoota siyaasaa Oromoo irratti duulchisan. Maaliif biyya Itoophiyaa irratti arrallee saamma keessa jiruttis hooka ta'uu taate tatsunoo fadhaarii jechuu beektanii namni Itoophiyaa irratti influenshal ta'e jaarmoota siyaasaa Oromoo miidiyaa Oromootii fi xiinxaltoota aktiivistoota hayyoota Oromooti. Kana amana Abiyyi caala arra influenshaliin Jawaar Mohaammed. ETV irra arra ETV fi waaltaa miidiyaa isaatii fi jinni irra har'a OMN tu influenshaliidha. Kana haaluun hin danda'amu abadan. Kana booda isinitti dhufa jechuudha. Kanaaf biyyi Masrii maal fayyadamuu barbaadde maal sodaatte waan sodaatti qabdi jechuudha. Waan namni dhaganii kaan argee jira. Fakkeenyaaf lagni Abbayyaa maallaqa ummataatiin ijaarame isinlee laga kana hin dhahaa yookaan lola waliin bannaa ka jedhu kana dagadhaa. Wanni Abiyyi amma biyyi weeraramuu deemti biyya weeraramuu deemti jedhu kana maaliif biyya weeraramuu heddii Abbayyaan sirraa dhahamuu jedhee propoogaandaa isaa oofate filannoo kana jallisee seera Itoophiyaa jallisee lubbuu dheereffachuudhaaf nama kaan ammoo tinuu badaa gochuudhaaf afaan Amaariffaatiin dubbate Oromoon badduudhaa jechuu isaati bara. Warroota isaan kan wajjin dalagantu jira jedha. Kana jechuun nama hin galin yoo nama hin galiniif taate malee direct uummata Oromootiin afaan Amaaraatiin itti dubbachaa jira jechuudha Abiyyi Ahmad. Kanaaf holola kijiba sobaa kana dhiisanii biyya Masrii wajjin diilii godhanii jiran bu'aa faayidaa mallaqas argatanii jiran. Haalli lagni Abbayyaan guutama. Parsantiin inni itti guutamu kuniyyuu ariitiin isaa akka gabbuuf waraqaadha mallaqni waraqaadha halkan takkatti maashinii oomisha achi jaasa. Abiyyi mallaqa biliyoona meeqa nyaata jira. Abiyyi biliyoona 5-7 already nyaata jira mallaqa fudhate jira. Mallaqa kanaan ammoo siyaasa biyya keessaa ittiin gooluu deemanii jechuudha Abiyyi. Abiyyi dantaan isaa manamni viizhiniin isaa nugusummaa Hayila Sillaasee jechuudha. Minilik hin ta'uu deema jechuudha. Minilik sadaffaa minilik afuraffaa ta'uu deema jechuudha. Masrii wanni inni siin sodaatte guddaan maali? Ka ammallee mallaskaa'ee jira pilaanii mallaskaa'ee laga Abbayyaa irratti ilaalaa. Mallas Zeenaawii laga hidha Abbayyaa qofa hidhuu miti. Karoorri Mallas Zeenaawii ka ture qaqasa. Laga hidha Abbayyaa irraa hidhamu kanarraa masloowwan garagaraa kuduraa fi muduraan oomishame qotee bulaan irraa fayyadame maaliif laga hidha Abbayyaa kana keessaa watar paampiin bishaan kana fuudhaa siin dabarsa yoo Gojjam irraa eegalte Tigraay keessaa yoo eegalte asiin Oromiyaa keessa bahi asiin Lubbaa Bar keessa bahi lagni kun guutuun qotee bulaan irraa bishaan kanarraa obaafatee irraa fayyadamu irraa darbatee irraa misoomsatu kun laga hidha Abbayyaa ka bishaan Abbayyaa ka Masrii deemu kana hir'isaa jechuudha. Sodaan biyya Masrii guddichi kana jechuudha. Nuti lagni Abbayyaa guutamu laga Abbayyaa itti fayyadama bishaan inaaf Itoophiyaatti tarbaayina dhahee tara bishaan rakkoo qabu. Bishaan tarbaayina dhahee yeroo darbu kana Masriidhaaf deema dhumate. Garuu bishaanuma Abbayyaan guutame jiru kana warri olitti yoo qabatu taate watar paampii adda addaa irraa fayyadaman taate qotee bultoonni bishaan Abbayyaa kun miirrataa ka jedhu sodaa qabdi Masrii. Masrii wanni isiin boottuuf illee ammallee kana waan biraati miti. Hidhaan laga Abbayyaa hin guutama Masriin sirrii beeti. Ta'uu hin dandeettu sirrii beeti. Propoogaandaa fayyadamanii Itoophiyaan uummanni kenna sirrii beeka jechuudha. Kanaaf baandaan maallaqa fudhattee dantaa siyaasaatti fayyadamuudhaaf hidhaa laga Abbayyaa guyyaa diidhaan mootummaa Masriitii fi warra Suudaanitti gurgurattee jirtu jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma reef isin jedhe roobni bokkaan sirrii malee bu'aa bokkaan bu'u kun laggoonnuu guutanii yaa'an jechuudha. Kanaafuu yeroo kanatti hidhaa laga Abbayyaa qabu jechuun bishaan Masriidhaaf deemu kana irraan hidhisu jechuudha. Lagni kun Itoophiyaa qofa keessaa hin ka'u. Turkaana jira. Taanzaaniyaa keessa akka ka'u jira. Ka Keenyaa keessa lagoota gurguddoo bishaan kanatti makamanii deemantu jira jechuudha. White and Blue Nile isa jennuun kana jechuudha. Kana sirriitti waan beekaniif biyyoonni Masrii dhiibbaa mootummaa Itoophiyaa irra gochuudhaan mootummaa Sudaatti waan ta'eef osoo Mallas arra jiraate diilii manaama wajjin hin godhu hin guuta bishaan maal abbaa jala fidan. Kun egeree biyyaati jechuudha. Bishaan laga hidha Abbayyaa kun
bishaan biltsiginnaati miti. Abbaay ka Amaaraati miti. Abbaay ka Tigreeti miti. Abbaay ka biyyattii Itoophiyaati. Namni irraa fayyadamu biyyattiidha. Biyyi Itoophiyaa dinagdeen Itoophiyaa guddate jechuun nutis wajjumaan guddanne jummaan hin bada jechuudha. Yoo bira immoo akka kaartaa pilaanii mallas kaa'e ta'e jallisiin adda addaa karraa fayyadamu taate qotee bulaan kenna Ilubaaboor Wallagga keessa jiru hundi isaa jallisii kanarraa fayyadama jechuudha. Fayyadamaa ta'a jechuudha. Masrii yoo kaajamtu taate jechuudha. Sababa kanaaf bootti jechuudha. Namoota lageedha Abbayyaa kanarratti ejjennoon cululleedha. Ejjennoon girrisaadha. Takkaaf takka. Hidhaan laga Abbayyaa bishaan ummataati. Mallaqa haadha kiyyaa abbaa gadiitiin obboleessaaf obboleettii ta'eetiin ijaarame. Mallaqa biyyi miti, mallaqa Tigreetii miti, Amaaratii miti, kasaba kamitu miti, lammii Itoophiyaatiin ijaarame ka biyyattiiti jechuudha. Kun biyyattii Itoophiyaatiif gaasa nuuf, beenzila nuuf, naafxa nuuf nadaa jedhamu. Itoophiyaadhaaf yoo ka itti fayyadamu seeraan itti fayyadamnu taate, yoo ka hattuun biltsiginnaatii fi baandaan ka keessaa harka dhiqatti baafattu taate, Itoophiyaadhaaf kun nadaajii yoo milleen dhaabbanne, nadaajii yoo milleen dhumne jechuudha. Meeggawaatiin guddaan asirraa oomishamu kun Jibuutiidhaaf, Suudaaniif, Sumaaleedhaaf, Keenyaadhaaf, Taanzaaniyaadhaaf biyyoota garagaraatiif kireeffama. Galiin achirraa dhufu galii kontiiniyes kan yeroo kamuu gartee gaasni ol ba'ee gaasni gabboo hin jenne. Gaasni barbaade gabboo barbaade ol kaa'amiti. Kun gaasa yoomuu gadi hin buune ka biyyattiin Itoophiyaa irraa fayyadamtu ka gartee maallaqni galii achirraa argamuun manneen barnootaa, manneen yaalaa, ispaaltii haa ta'uuti dinagdeen biyyattii ittiin guddachuu dandeettu. Jarroo maallaqa kana fudhatanii barbaadan Swiss baankii London minaamin Ameerikaa Niiyorkiin bakka barbaadan kaatan jechuudha. Hattuutu biyya Itoophiyaa san sirnoonni dhufaa darbaa hundi biyyattii tana hataniituma deeman. Biyyattii tana uummata warroonni hiyyoomsan biyyattii Itoophiyaa keessatti mootummoota hoggantoota madura dabranii fi kan jiru kana jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa sirriitti dammaqee waan beekuuf dantaa bishaanii laga Abbayyaa kanarratti nuti uummata Itoophiyaa wajjin jirra. Bishaan laga Abbayyaa wajjin nama kamiinuu wajjin mormiifis gaafiifis hin dhiyeessinu jechuudha. Laga Abbayyaa jechuudha. Girrisaa fi cululleen tala beeyti jechuudha. Galatoomaa jennaan jechuudha. Kanaaf Abbayyaan laga Abbayyaatii fi biltsiginnaa kan laallu taate Abiyyi wallabdeen isaanii eessa beektanii? Abiyyi laga Abbayyaarraa Masriin bu'aa fi dantaa lubbuun isii guutuun achirra irra jira. Waggaa takka Masrii ta'e guyyaa takka roobni roobeen beeku. Guyyaa takka roobni roobeen beeku. Jallisiidhaan jiraate qamadiis oomisha garagaraa shankoora maangoo abukaadoo anaanaasii timaatima mina waan ilmi namaa barbaachisu kana hunda jarri irraa oomishatan bishaan laga Abbayyaa kana. Bishaan kanarraa yeroo oomishatan kanatti biltsiginnaa fi isaan gidduu waliigalteetu ture jechuudha. Waliigalteen isaan gidduu ture kun lagni Abbayyaa akka hidhamu akka guutamu Masriin bar laga Abbayyaa diigaa jechaan jirtu bar. Diigaa Abbayyaan hin ijaarinaa jechaan jirtu Masriin meessa jette. Mootummaa kamtu jedhe Ameerikaan jedhe. Mootummoonni Awurooppaanota jedhanii Abbayyi mallaqa uummata Itoophiyaa miskiinaan ijaarame. Mootummoonni addunyaa ijaarrachuu hin dandeettan bishaan kanarraa fayyadamuu hin dandeettan jedhanii hin jenne bar. Kijiba miidiyaa waaltaa miidiyaa ETV'tti himanii Abbayyaan Itoophiyaan akka laga Abbayyaa hin ijaarre irraan fayyadamne jettee Masriin propagaandaa ofaa jirti. Masriin Itoophiyaa dha'uudhaaf Sudaan qubattee jirti. Holola kijiba. Soba sirrii beekan. Masriin laga Abbayyaan tuqu akka osoo dhahi jetteen hin dhooftu jechuudha. Maaliif bishaan kun fakkeenyaaf meetir kuubii biliyoona meeqatu guutama laga kanatti jechuudha. Yoo laga kana kan dhooftu iyyuu osoo taate osoo dhoofte iyyuu bishaan achi dho'ee yaa'u kun Suudaanii fi Kaartuumii fi Jinni biyyuma isaanii tana iyyuu dhabamsiise jechuudha. Guddinni bishaan guddinna isarraa jechuudha. Wata guutuu yoo gamta akka isaan rakkisu ka argaa jiru jechuudha yeroo gannaa jechuudha. Kanaaf isaan kanan tuqan jechuudha. Yoo ka kana tuqan taate hin beekan Itoophiyaan olitti bakka adda addatti laguma xixiqqoo Abbaayitti yaa'u kanarraa elektirikii gixxin goote mallaqa isiitiin ammallee ijaarte bishaan takka xabbiin takka Masriin intarree gochuu akka dandeettu sirrii beekan. Maaliif yoo jarri gara lolaatiin dhufe uummanni Itoophiyaa laga gartee mormor laga Abbayyaatti bishaan yaa'u kana hunda fincaasaa ta'uu kamirraa hidhaa Itoophiyaan gixxin gootee hiitan malee meeggawaatii sin calu ijaarrachuu hin dandeetti. Uummanni Itoophiyaadha lammiin Itoophiyaa murannoo uummata qabu uummata ejjennoo qabu jechuudha. Kana siin jechuu barbaada jechuudha. Kana fixee jira. Gama Jawaar Mahmaditti darbaa jechuun isinitti dheeressuu illee barbaadu. Jawaar Mahmad
hayyuu xiinxalaa siyaasaatiif beekaa uummata Oromooti. Kennaa rabbiin uummata Oromootiif isaa kenne jechuudha. Inni badhaasa uummata Oromooti jechuudha. Maqaan Jawaar Mohaammed jedhu gaachana uummata Oromootii fi gaachana cunqurfamtoota sabaaf sablammii biyya Itoophiyaa keessa jiraniiti. Gabamooti jechuudha. Maqaan isaa qofti jiraachuu. Har'a waa'ee hidhaa laga Abbayyaa gaafii mucayyoon gaafatte agartanii isin amma warra baandaa jedhee talakaafaa miidiyaa irraa iyyuu kana qofa laalina. Taayya danda'a qofa laalina. Taayya danda'a afaan dantaa siyaasaa isaanii Jawaar faan baandaa gaazixeessitittiin Amaaraa maal jetteen gama amantaatti fidde jechuudha. Amantaatti fiddee warri musliimaa warri islaamaa mootummaa masrii wajjin dalaguu hedanii abiyyitu kana jedhaanii bara fuudhanii amantaatti nu qaban jechuudha. Jawaar akkam godhe akka deebisee fagartanii jirtan. Osoo har'aan Baqqalaa Kabbadaa Caannaachoo minaamin ta'e gaafii akkanaan gaafatamu ture jedha. Dhugaa maqaan isaa Mohaammed waan ta'eef Jawaar Mohaammed waan ta'eef qofa Jawaar irratti duulan. Jawaar hin jibban. Akka waan Jawaar sa'a 24 jeqoomiinsa uumu akka waan Jawaar sa'a 24 biyya san ukuru namni akka Jawaar biyya Itoophiyaa keessatti walqixxummaan dimokiraasiin nageenyi waaraan dhufu wareegama kafale jira. Namni Jawaar hin qixxaatu jira. Jawaar takka amantaa namaa isaa tokko gartanii saba namaa wata xiqqeessu maqaa yaamee gartanii aktivistoonni nafxanyaa aktivistoonni Amaaraa miidiyaa isaanii gubbaa ta'anii guyyaa guutuu qeerroo abaaraan olanii Jawaar takka faannoo abaaree beeka. Jawaar takka warra gartee akka ejjatoofa kasabaaf salammii qabuu qabu takkaa isaa abaaruu gartanii beekanii nama dhugaa dubbatu haqa dubbatu haqaa fi dhugaadhaaf falmu waan ta'eef jecha rabbiin Jawaariin du'a oolche jechuudha. Rabbiin Jawaar ka du'a oolche ammoo Oromoo qofaaf miti. Biltsiginnaa mataa jiraatiif jechuudha. Biltsiginnaan har'a nama barate hin qabdu. Biltsiginnaan hayyuu qabdu har'a. Nama afaan Ingiliffaa dubbatu hin qabdu. Ingiliffoo maanuu gabbayee miidiyaa BBC irratti Aljazeera irratti dubbate Itoophiyaa tanarraa nama moroo jedhu. Gadduu Andaargaa cuti. Ucci guddaa ministeerri Rajaa Alaa gadduu Andaargaa cuti afaan faranjii hin beeku. Siyaasa bilchina siyaasaa hin qaban malee dhugaan namni. Siyaasa bilchina siyaasaa gaazexeessitoota addunyaa gaazexeessitoota Aljazeera BBC CNN kokkee wal qabdee akka kun guyyaa waariyootii fi harditookii Hacaaluu kun agartee osoo akkasitti gadduu Andaargaa cuti dhufanii nifti manne laac godhanii gadhiisanii furrii keessaa yaasanii jechuudha. Uummata saahibummaadhaan maaliif yoo gadduu as fide Amaara qabachuu danda'a. Yoo Ibaluu as kaadhe Oromoo qabachuu danda'a. Yoo Somaalee as kaadhe eenyu as kaadhe Somaalee qabachuu danda'a. Siyaasa akkanaatiin deemallaa ideoloojiin kun haga badee nama barate nama dhugaadhaan barate kan dandeettii qabu kan muuxannoo qabu. Iddoo sana ganteennetti biyya Itoophiyaa keessa siyaasni tasgabbaa fi waraa fi dippiloomaasiin biyya alaa rakkoo furuu abadan hin dandeettu Itoophiyaan abadan. Gaafa deengadda Ameerikaa dhaqan goolii galchanii galan. Gaafa Raashaa dhaqan Abiyyi faan leencoo lataa qabatee dhaqe leencoo baatii qabatee dhaqe Daani'eel Kibirataa wajjin wal guuratanii Ijiptii fi Suudaanii lafa kaa'ee achi dhaqe jechuudha Abiyyiin kiyya Raashaa Puutinii walii galuuf. Puutinii fi Ameerikaan duudaa fi gara Raashaa fi Awurooppaan duudaa fi gara paaworii akka jaraan qabdu Raashaan tasittuu hiyyeessa diinagdee akka jaraan leen qabdu. Akkasii jedhan akkas sanaan nulleen jedhanii dokumentii Minilik zamana san farrame fuudhanii mana addunyaa galfatan kunuun Minilik nu farramee jira laga Abbayyaa dhumate mootummaa farramemi waan mootummaa zamana sanii mallatteesse addunyaan hin kabachi. Zamana awwala jalqabaa sana osoo argatanii Abbayyuu dhaabsisuu akka waan danda'aniiti garuu seerri san dhaabaa jedhu hin jiru malee atinni beelaan du'i anaa quufu seerri jedhu addunyaarra waan hin jirreef jecha. Kanaaf ofuma isaaniiti achi dhaqanii Abbayyin Raashaatti gurguratanii Abbayyin White House dhaqanii indenne geetaayee jedhanii Tiraampiin harka cabbatanii wucci guddaa ministeerri gaddoo Andaargaa cufan Abbayyin gurguratanii dhufanii asiin ammoo tana kaafaa maallaqa xiqqeen kan warra Oromoo taajabaa Abbayyin akkana godhoodan kan masrii wajjin dalagan arra dubbii isaan jedhan sun gara amantaatti deemte ilaala. Bakka amantaa dhaqxe ilaala. Oromoo bira dabarte Mahammadiin bira tarte achi dhaqxe jechuudha. Jawaar Mohaammed goota beekaa hayyuu ta'uu isaa guyyaa kaleessas agartan yoomuu jechuudha yoomuu isaa takka injifatamu agartanii beektanii isaa takka harka kennitu agartanii beektanii gaazexeessitoota nama lamaan bara gaazexeessitoonni tokko Jawaariin dadhabanii lama
iftaan sadii achi booda afur afranuu shanuyyuu kudhanillee diidamallee ta'e nama ofirraa deebisu jechuudha. Namni kun Oromoodhaaf gaachana. Oromoo namni kun siif gaachana. Cunqurfamtootaaf arra Sidaamaaf Jawar gaachana beeka. Siltee Guraageef gaachana. Qimaantiif gaachana Jawar. Uummata Tigraay Oromoo cunqursaa baateef Jawar Mahammadiif OMN gaachana. Dhugaa haqa jeneraaltota dheengadda ajjeefamanii waggaarraa ajjeefamanii manni murtii Itoophiyaa hin dhoksine. Maatiin jaartiin isaa ijaan agartu namicha jaarsasii biratti ajjeesu. Wata inni baqatee mana sarviisii duubaan taree seenu wata achi rasaasa fudhatee ammallee walitti dhukaasan. Osoo argitu manni murtii kana hunda haalee kana hunda dhoksee dhugaa fi haqa isaanii OMN guyyaa lamatti har'a miidiyaarra baasnaan guyyama borumtaa manni murtii maatiin katakkaa miskirii fi hin dhiyaatin maatiidhaaf dhaddachi yookaan manni murtii maatiif cufaa akka ture hundi akka banamuuf dhiibbaarra godhe jechuudha. OMN maalidhaa? Influential media jedhama laa. Miidiyaa dhiibbaa mootummaarra godhu jechuudha. Harka micciiree xiffiin kabalan jingoo Abiyyiin harka kennichiise jechuudha. OMN ijaa fi gurra uummata Oromoo osoo hin ta'in sagalee cunqurfamtoota warra haqa isaa dhabe kamuu Amaaraa fi lantaa OMN Amaaraa nafxanyaa dhimaan ta'an haqni isaa warra jallate haqa isaan baasa OMN ka Tigreellee baasaa jira. Warra kalee nu cunqursaa ture, warra kalee nu ajjeesaa ture, warra kalee nu hidhaa fi biyyaraa nu ari'aa ture. Haqa ofii dhaban har'a. Bakkuma saniyyuu gadi bu'anii haquma isaanii kana baafachuu dadhaban. Jaartiin Sa'aara Mokonnin osoo miidiyaa irratti bahuu baatte maa miidiyaan Tigraay hin baasinis miidiyaan Tigraay isii baasuu dadhabe intarviyu isii godhuu dadhabe dantaa isaanii achi hin jiru qalbiin jaraa achi hin jiru jechuudha. Abbaa fedhaa ajjeesu itti dhufuuf danna jechuudha. Warroota waan kana keessa harka qabanis baandaan mataa jira Abiyyi faa jechuudha. Isaanii fi naftanyoota warri jara tana ajjeese jechuudha. Rabbitu hin godhin malee odoo Jawaar guyyaa san kawaa ta'u taate carraan Jawaarillee narra ka jeneraal tichaatiin gargar baastanii ilaalina. Torbaanuma takka ijjitanillee Rabbii Oromotu Jawaarin du'a oolche. Kana sirriitti beekuu qabda Oromoo. Warroonni jeneraaltota magaalaa Finfinnee keessatti ajjeesantu Jawaaris akka ajjeefamutti erga jechuudha. Kana poolisiin federaalaa amanee jira. Poolisichi kumaandartichi Oromoodhaa amanee jira. Jijjiirradhaaf achi fuudhuu barbaanne viidiyoo jara jira sagalee jara jira. Waan Jawaar lafaa fuudhee uume miti. Mootummaan federaalaa poolisiin federaalaa ibsa baasee jira. Aggaammi Jawaar irratti guyyaa san godhame aggaammi jeneraaltichaatiin gargar hin bahu ture jechuudha. Dhumate bakka gada launoo carrisaa uno miidiyaarra dhufee si bahu Abiyyiin ta'e dhufee sik jedhee si bahu jechuudha. Warri waan kana hojjetan hojii hojjetan jechuudha. Kanaaf ammallee Rabbii lubbuu isaa nu haa tiksu. Jawaar jechuun nama gartee har'aan tana dantaa biyyaa sila arra opinion biltsiginnaan osoo beeyte Jawaariin arra miidiyaa Aljaziira irra kaachuu qabdi tureera. Waa'ee Abbaay kana nama dubbatuuf hin qabdu. Abiyyi waa'ee Abbaay dubbatu takkaa gartanii. Itoophiyaan itti warrannu mee piraayim ministeerii ta'e akkamii Itoophiyaan itti warrannu maan namni warraati Itoophiyaan. Itoophiyaan nu weerara. Piraayim ministeerii biyya bulchu ta'ee Itoophiyaan weeraramuuf deemti sa'a weeraramaa kanatti immoo biyya nu weerartu wajjin nama talagu minaamin indeet ilaal. Waan biyyaa fi uummata biyyoota ollaa wajjinis nagaa buusuu danda'u tokko dubbii bilchaataa isaanis amansiise isaan lamis walii galchuu danda'u tokko akka waan dubbachuutti kaan lafa dhiise asii immoo propagaandaa isaa baandaa jecha taargaa namatti maxxansu waan hin taane fi waan hin fakkaanne holola oofa jechuu Abiyyi. Abiyyi jechuun nama sobu nama kijibu jechuudha. Nama sobuuf nama kijibu nama haqa uummataa nyaate nama biyyatti gurgurate yaa agariቷን ሉዓላዊነት የሸጠ ሰው ነው Abiyyi. Guyyaa adiidhaan baxaraara tsaay baandaa caltu baandaa namaan jettu biltsiginnaan jechuudha. Jawaar waa'ee hidhaa laga Abbayyaa guyyaa kaleessaa gaafatame waa'ee laga hidhaa Abbayyaa Jawaar mamma gaafatameef wallaahi nafxanyaan irra Jawaariin akkana jettiin Abiyyi balaatti buusuu deemti jechuudha. Abiyyi maaliif balaatti buusan beektanii Abbaay gurgurate bar namicha. Amma iccitii miliyoonni warra Amaaraallee amma hafursuun jaraan oolu jechuudha. Jawaar ejjennoo laga hidhaa Abbayyaa irra qabu girrisaa fi culullee bakka bu'ee nu dubbatee jira jechuudha. Maaliif girrisaan biyyan gurgurattu
cululleen biyya gurgurattee hin beektu abadan. Lageen Abbayyaa gaafatame zamana mallasaa dura zamana mallasaan tures waa'ee hidhaa laga Abbayyaa kana ejjennoo kiyya barreessaa ture jedhe. Warroonni gaafsan biyya alatti yeroonni biyya alaa tures mallastu ergaanii ture manaam jechaa turan daasbooraaleen jechuudha. Akka eenyuti nageessoo iddoo duubee fa'a. Warroonni bilchiginnaan alaa bitatti dur jawaar kana mallastu ergee isaan iskoolaarshiippii manaam warra doosboora biyya alaatti amma galan baandaadha jedhanii ka jawaaritti quba qaban. Kaabatti quba qaban cululleef girrisatti quba qaban. Girrisaan biyya Itoophiyaatiif gaachana walumaa galatti. Gaachana Oromoo gaachana sabaaf sablammii fi cunqurfamtoota akka nu taane nu beeka. Sidaamaan sagaleen isaanii sababa qeerroo sababa girrisaa sababa cululleetti kadhagameen naannoof danda'an wala buuman. Qabsoo Oromoon godheen. Walaayitaalleen kalutti bataate abiyyi diddee dhiiste wax jettee minaamin militarii bitilik mannim yaaqub illam. Kun kaayoo ummata Oromooti. Abbaan qabu ofiin of bulchuu qaba kan jedhu jechuudha. Kanaaf hayyuu goota akkanaa kana Oromoon tikfachuu qaba. Hayyoota akkanaa kana Itoophiyaa keessa namni akka Jawaar jira. Jawaar har'a anaaf bara 2020 keessa namni isaan malu Itoophiyaa keessa noobeelii nama fudhachuu qabu jechuudha. Nama noobeeliin maluuntu noobeelii dhabee bar nama noobeelii fudhachuu malleetu noobeelii fudhatee bar. Namni qabsoo karaa nagaa hoogganee asiin gahe Jawaar Mohaammed. Hidhaa laga Abbayyaa irratti waan isaan gaafataniif gaaffii gahaa ol gibiin balaa nu mallasan jechuudha. Warri kalee isa mallasa dargee maali jechaa turetu har'a deebi'ee dammoo inni agar shaac innasu agar gambii ta'an jechuudha. Jarri Jawaar nama biyya gurguratu isaan immoo warra biyya jaalu ta'anii gadi ba'an jechuudha. Soba hin fakkaanne soba rabbi jibbe. Soba dhugarraa fakkaate jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa kana abadan jala fudhachuu qabdan diduu qabdan jechuudha. No way jechuu qabdan. Kanaaf Jawaar Mohaammed ganaa kenna abbaa tarsiimooti abbaa qeerrooti abbaa dhaloota jenereeshinii amma jiruuti. Nu afaan Amaaratiin hawwiyaan baran Abaacaadhaan afaan hiikkanne. Warra qubee afaan Oromootiin Abaacaadhaan hiikkatan hoogganaa kenna Abiyyiidhaati Jawaar Mohaammed. Ka warra hawwiyaadhaan baratanii Abiyyi achuma dhaqaa. Warroonni naftanyoonni isin barsiisan naftanyoonni isin guddisan achuma isaan bira deetan jechuudha. Kana ka jiru jechuudha. Inni lammataa wanni nama miidiyaarra deemaa jiru tokko jira beekaa. Sirriitti na xiinxalaatti na dhagaa. Itti gaafataman sekreetariin masaraa mootummaa Itoophiyaadhaa Amaara hin beektan hundi keessanuu jechuudha. Amaarti bakka awwaaluu abdiidhaan gadda kaasan san bakka bilchiginnaa akka bu'uuf Abiyyiin xalayaatti barreesse jechuudha. Dhagaa hoo tana dhageen sirriitti dhagaa. Eenyu xilaawun eenyuti maqaasaa? Nugusuu xilaawun jechuudha. Nugusuu xilaawun akka aangorraa ka'u Abiyyi ajaja dabarse. Abiyyi ajaja dabarsinaan Nugusuu xilaawun hin ka'u jedheen Abiyyiin. Akkuma asiin dura amaarticha tokko beektanii kama warra Baaden. Mal Abiyyi shuumee Abiyyi shuumnan dide jechuudha. Awwaalofti jiraan irra warra garaa bicha warra maqaa bicha deemi akkana paarkii baluu itti gaafatama paarkii mallasta ishi itti gaafatama maarree deem ishi. Amaarri ishiin jettu ka'uu didachi jechuudha. Ante maanneen naannoo kan nu kaastu jedhanii ati eenyu taate jedhanii beeka sekreetarii jechuun Abiyyi osoo xalayaa takka dhagarre xalayaan naannolee irraa dhufu godina irraa qaala irraa masaraa mootummaa seenu infoormeeshinii kamuu jalqaba isa bira dhufe. Eega Amaarri ilaaltee keessaa garrabattee kan barbaadan qofa Abiyyi dabarsan kan barbaanne nama achumatti zibaalaa keessa yookaan immoo qoshasha keessa darban jechuudha. Sekreetarii jechuun jalqaba namni tokko Abiyyiin qunnamuun duratti nama kanaa wal qunnama jechuudha. Dubbii himaa mootummaati jechuudha. Dubbii masaraa keessaa baatuu fi taseentullee itti gaafatamaan isa jechuudha bakka qulfiidha bakkitu. Achirraa in kaanuu jedhanii didan jechuudha. Abiyyi kiyya maraadhu uffanni si jedhanii Amaara jechuudha. Yeroo kana Oromoonni tokko maal jedhanii Facebook irratti illee haasaa turan garaagaraa keessatti illee dhagaa. Abiyyiin atu yoo barbaadde aangoo irraa ka'ii. Anal nasaman takka fallaka keessattaan malqatti cilaalle akka waan naftanyoonni jedhanii jechuudha. Kana naftanyaan hin jettu kana beekaa sirriitti abatan. Oromoo sirriin na dhagaa. Oromoo ka cabsan Oromoo sattawwaadha. Lafeen sattawwaa yoo waliin dhahan qofa cabti. Dhagaa yoo dhoofteen cabdu. Waan feete mukaa yoo dhoofteen cabdu. Oromoon cabsan jechuudha. Goobana Oromoodha.
Oromoo ta'ee ammoo mootummaa sina nafxanyaatiif ka hojjetuu fi nafxanyaa ta'ee Oromoo ka ajjeesoo ta'e akkuma Looreet Tsaggaayee Gabramadin jedha jechuudha. Oromoo ka nafxanyaa የበለጠ ነፍጠኛ ነው jedha. Ka Amaara የበለጠ Amaara caale namni sun jechuudha. Har'a Abiyyi nuuf ilmaan Oromoodhaa ajjeesaa jira. Nafxanyaaf jedhee ilmaan Oromoo mana irratti gubaa jira. Ilmaan Oromoo irratti duguggaa sanyii raawwachaa jira. Haadha Oromoodhaa boccisaa jira Abiyyi. Abiyyi ilmaan Oromoodhaa mana hidhaatii baasee waraabessaa darbee waraabessaa kennaa jira. Eየገደለ ነው ማለት ነው። ይሄን ፈጀሰ ilmaan Oromoo ነፍጠኛዳፍ አጀሳ jira jechuudha. ስለዚህ ምንድነው የሚባለው? ከነፍጠኛ የበለጠ ነፍጠኛ ነው፣ ከአማራ የበለጠ አማራ ነው ማለት ነው። አብይ ሎሬት Tsaggaayee Gabramadin ትግል ሎሬት jechuun ፕሮፌሰር ጫላ ነማ በረበረተ jechuudha. Hinjiru Itoophiyaa keessa namni isaan qixxaatu ka Amaarri guutuun akka malaayikatti sudujuuf nama kana jechuudha. Dhalataan bootii dhagaa isinitti baa jira. Abiyyi Amaaraaf jedhee ilmaan Oromoo ajjeesaa jira. ከነፍጠኛ የበለጠ ነፍጠኛ ነው፣ ከአማራ የበለጠ አማራ ጫለ ነፍጠኛ ጫለ jechuudha. Damadamne fixne kana bira kunne jechuudha. Jennaan Amaartonni maal jedhaniin ስልጣን መልቀቅ ይችላል jedhanii Abiyyiin osoo silxaana aangoo gadhiise jedhe Amaarri akka Abiyyi gadhiisuun barbaadu. Maaliif naan jedha? Yoo Abiyyi bakka sanii kaka'u taate Amaara qiyaamaan samii fi ardii irratti buuti. Akkamittiin naan jedha. Amaarri tokko akka achi ta'u taate Tigreen beekamtii kennaafi takka jedha. Oromoon beekamtii kennaafi lama jedha. Sumaaleen beekamtii kennitiifi Sidaamaa kennitiifi Walaayitaa kennitiifi warra warra Adawii siraatiin deemu mijar. Ganaa Guraagenuun naannoo gaafachaa jirti. Silxeenuu gaafachaa jirti. Naannoo marti gaafachaa jira. Kana ammoo gaafii kana deebisu. Yoo Oromoon sirni Oromoo qofti hojii jiraate deebiin deema jechuudha. Kanaafuu Amaarri akkasiin baddu. Wanni Amaara jedhamu akka torbaan takkatti biyyisan keessa baddu sirriitti beekan. Waan beekanii maalidhaa? Oromoo cabsina. Dhumate bara. Zamana dargii jeneraaltonni guguddoon pirezidaantiin biyyattii ka ture Oromoodha. Zamana Mallasaas kan nu fixaa ture Oromoodha. Oppiidoon nu fixaa ture. Zamana Haayila Sillaasis kan nu fixaa ture Goobana Daaqeefaa. Eenyu ka dhiyoo kana du'e jeneraal eenyu ka dhiyoo kana du'e ka alaabaan gadi bicaa qayyee fannifate. Jaagamaa Kelloo ajajaa waraana guddicha Haayila Sillaaseeti Oromoodha. Isatu Oromoo fixe. Isatu Taddasa Birruu fa'aa ajjeese. Isatu Haaji Adam Saaddoo fa'aa ajjeese. Isatu gootota Oromoo meeqa nyaate. Warroonni Abdiisaa Agaafaallee ajjeesan Oromooma. Zamana Minilikis ka Oromoo duguugge ka Oromoo harka ciree harka mure ajajaan waraana guddicha Oromoo. Kanaaf Oromoo akka cabsan waan sirriitti beekaniif Amaarri Abiyyi akka achii ka'u hin eeyyaman abadan osoo waa ta'eyyuu Abiyyi osoo du'eeyyuu jechuudha. Akka Minilik sanitti marfee nama hin ajjeesine san waraananii lubbuun jira jedhanii akka rakka hammala Abiyyi namni tokko bakka Abiyyi isa Amaarri taa'uudhaaf hawwii hin qabu. Maaliif beektanii? Bakka qulfii harkaa qabanii biyya akka fedhanii goolan jechuudha. Hayilamaariyaam Dassaalany bakka ammaa biyyuu ture. Waggaa 5-7 caala ture. Uummata Walaayitaatii maal buuse? Homaan buufne. Biyya harkaa qabu maqaa isaatu jira malee biyyi harkaa qabu warra jalaati jechuudha. Ho'aatti pelleefi ture jechuudha. Amma biyyachi gubbaa jira malee warri Itoophiyaa harkaa qabu biyyattii Itoophiyaa jedhamtuun tana warroonni gaggeessaa jiran kan nama ajjeesan ka akka manni gubatu gochaa jiran nafxanyoota ilmaan Minilik Amaartota jechuudha. Gabaabumatti kana isin jechuu barbaada jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa kana beektanii hubattanii itti dammaquu qabdanii jechuudha. Abbootii qabeenya Oromoo laalaa deemate. Abbootii qabeenya darajaa tokkoffarraa ga 15 meedala top 20 Itoophiyaa richest person jedha seenaa laala. Abbootii qabeenya Itoophiyaa tokkorraa ga 20 jiran Oromoon takka keessa hin jiru. Takka nama takka fi Oromoo takka. Sunshine construction hin beektan isin real estate fi jinni ijaaruun ka beekame Itoophiyaa keessatti andanya. Amaara nafxanyaa naachoo. Kulliin isii warroonni importii exportara dalagan. Gunaa minaaman kiikaa maarree warri amma kiikaa kaakii tokko beektanii kaakii peellisii ka jedhu. Kaakii peellisii nama Ayisuuzii fi Effeesarri biyya alarraa dhufu guutuu Jappaan irra sagalcha. He's a richest man. Nama biiliyoonara birrii Itoophiyaatiin. Namni kun ammoo hundeen isaa nafxanyaadha. Hundi isii jechuudha. Garuu ka Oromoo tokko kallamii jirtu. Iyya jaamsu kan biyya baasu kan qabeenya inni qabu irraa saamuudhaaf propagaandaa addaa hedduu irratti dalagan jechuudha.
isaan kanaaf diinaaf ulee ta'uu dhaabuu qabna jechuudha. Ulee diinaa ta'uu hin qabnu Oromoon jechuudha. Oromoon yeroo diinni nurra dhufe maaliif Alamuddin warqee Oromoo meeqa saamaa jira? Warqee Oromoo saame kana Alamuddin Oromiyaatti misoomse odoo arra dinquu Dayyaasaa Oromoo saame Oromoo hate eessa keessa mallaqa sana naannoo Amaaraa keessa Tigraayin keessa Oromiyaa keessatti ittiin ijaara hatee Oromiyaa ittiin ijaara hatee garuu akka wayyaanee baankii addunyaatti hin galfatu biyyaan baqatoo isa deemee nu sodaata. Yuunivarsiitii fedhee babal'ise investimentii fedhee akka dalagu taate waan fedhee akka godhu taate obbo Dinquu Dayyaasaa biyya keessatti dalagataa biyya keessatti hojjete biyyattii namoonni nu guddisaa hojii dhabdummaa uummata keenya irraa fura. Manneen yaalaa babal'ise manneen barnoota babal'ise misooma garaagaraa jallisii haa ta'uuti investimentiiwwan garaagaraa irratti yookaan bobboo taate industirii kaampanii gurguddaa akka dhaabu taate karraa fayyadamu Oromoon akka keessa dhaabatu Oromiyaadha dhumate. Peeret wayyaaneen natti bar biyyan fayyadne bar birrii biiliyoona 25 abbaa ijaator bakka gaddamu zarafanii biyya alaa kan akka baasan Tigroota. Boriyoo waa dhufan hin beekarree akka irraa kan oote dhiisanii biraa taran saniifi. Kanaaf warroonni amma keessattuu qamar guyyaa dheengaddaa haasaanyi godhes dhageenye jirra. Waan isarraan eeggamne jechuudha. Akka nama tokkotti qamariin artistii tokkoon jaaladhaani artistii qabsoo Oromoo keessattis wareegama guddaa kafalaa ture bara Oromoon hin dammaqinitti nama Oromoo dammaqsaa ture. Namni kun nama gartee Oromoo qamariisu jechuun abaaboo kiyya yaa goofare jedhee sirbe. Jechisaa sun ammoo abaaboo kiyya yaa goofare jedhee sirbe jechuudha. Nama gartee qineedhaan waraana bilisummaa Oromoos faarsaa ture qabsoo Oromoo keessattis wareegama guddaa kafalaa ture nama Oromoodhaaf bu'aa guddaa buusaa ture jechuudha. Qamariisu jechuun. Artistiin kun kan uummata isaa biraa kabaja guddaa qaba ture. Kabaja hedduu horatee qaba ture. Garuu seenaan ati kalee dalayde sun kaleessa dabarte. Har'a maalitti jirta si faarsa. Pireezent waan ati amma irra jirtuun faarfamta. Seenaan kan kaleessaa kee taree jira. Warri kaatimaa tole hin faarfama. Akka Waaqoo Guutuufaa, akka Jarraa Abbaa Gadaafaa, akka Taaddee Birruufaa, Jadam Saddoofaa, akka gartee Ilmoo Qilxuufaa warra kaatimaa rabbi tolche jechuudha. Warra barkeeyii waggaa meeqa dalagatanii kaatima irratti ammoo jiruuf balleessanii doonoo seenaan jiraan kaa hin ka'u. Badaa isaa xiqqaasitu qaba jechuudha. Qamararraa kana wallaaleeti miti jechuudha. Daaretti duula namni Dinquu Dayyaasaa irra geggeessaa jiru masaraa mootummaa irratti Abiyyi Ahmeditu Dinquu Dayyaasaa irratti duula cimaa fi jabaa geggeessaa jira. Abbootii qabeenyaa nafxanyatu soodaree jechuun ummata Itoophiyaatiif Dubaay iddoon bashannana Arsii keessaa kottu Baalee kottu Harargee kottu kan Jijjigaa kafallakka Affaar irraa kottu kafallakka kan Tigraay irraa Maqalee bakka feete irraa kottu Beenishaangulii fi bakka feete irraa kottu bakki bashannana Itoophiyaa keessatti itti beekamu dheessa sodaree galii guddaa galcha. Maa Oromoon nyaatti maa Oromoon irraa fayyadamtiidha. Kijiba propagaandaa adda irratti uumne jiraattota naannoo san jiraatan qotee bultoota maarree kana dokumantarii akkanatti dalayne mootummaan maarree godhan kana goone lafa kana irraa fuudha. Eenyu kennan duuba Amaaraa kennan jechuun naftanyaadhaaf. Innaa eenyu kennu deeman duuba Dinquu irraa fuudhanii Dinquu irraa fuudhanii Qamarii kennanii soba kun kijiba akkanaa kana dhiisa waan hin taane jechuudha. Qamar Yuusuf akka tokkotti Abiyyi jaarsummaa sitti argachuu mala. Diraamaan isaanii kaawwalaas waan irraa fashalaa iflaan. Ta intoloon faan dalaydee intoloon sun boottee akkas jedhan fiilmuu diraamaa kashafabbachuu. Waan kashafeef cimcimtaan xiqqoo Qamar soodaree sheerii keessaa qaba kan jedhu waan jirtuuf Oromoon cabsuudhaaf fuudhanii miidiyaa irra si fidan jechuudha. Qamar Yuusuf kana beeytee waan akkanaa kanarraa odoo fagaachuu qabdu turte ummata biratti kabaja qabda jechuudha. Amma ummata Oromoo biratti kabaja dur qabdu hin qabdu. Onnee ummata Oromoo keessaa baatee jirta jechuudha. Akkamitti baate? Eenyu si baase? Ummata si baase noo ofiif baatete jechuudha. Ka qabeenya ilma dhiiraati ilaali. Ilmi dhiiraati jagna goota jechuudha. Goonni wataraa isaa bira dhahee bira kufuu bara. Obboleessi isaa ka hojii qabsoodhaan manaa ba'an gootummaa isaa saniin bara. Ciniinnatee obboleessa sana awwaala jechuudha. Lubbuu maallaqni hin kafalle jechuudha. Lubbuu maallaqni hin kafalle qabsoodhaa fi sabaaf wareegama kafalaa bara. Waraanni bilisummaa Oromoo sanumaaf bosona seenee bara. Ilmi dhiiraa maallaqaaf jedhee akkamii bu'a? Maallaqa miiliyoona tiriliyoona ta'e namni maallaqaaf jedhee sun hin jiru sarta kafalloo biyya feete dalagii kafale
yoo sirra jiraate namoo qabeenya kee gurgurama yoo qabeenya illee ati qabaatin namni mallaqa jedhee siidhu hin jiru liqaan mallaqa miliyoona 10 turarra jira mallaqa 10 akkasirra jiru liqaa gabbaasi risiitii fidi eessaa fuute baankii kamii fuute baramee kan fuute propoozaala kamirra barreessiteeti investimentii maal irratti maqaa sodoriitiin maqaa maalitiin qabaadhu dokumentii beete abbootii gadaa qabna sirna qabna aadaa qabna safuu qabna oromoon rakkoo isii mana sii keessatti malee dirree nafxanyatti deemnee rakkoo kenneen furannu rakkoo kenneen hiikkannu jechuudha. Addam Qamar Yusuf የነፍጠኞች ተባባሪ ነው ሲንጀቹ በርባዳን ኢሳኒፍ ኢኮታተ ጀቹ ኦሮሞ ገንቴ ጀቹ በር ኑማቴ በር አለከኩ ኦሮሞን በንባሸትክ ድንቁ ደያሰን አባ ቀበኝ ኦሮሞት ረከቶት ኦሮሞ ሜቃሜቃ ገርጋር በረታ ኦሮሞ ኢልማን ከረዩ ካምቤኩ ጆሌ መታራባ ወረዋድ ቲምበረተን እንቀምኔ ነመሜቀቱ ዩኒቨርሲቲ ሰጥ ቢላሽን በረታ ሆስፒታል ሰጥ ከመለቀ ቀምኔ ሜቀቱ ያለማጅር ከሉቤን ኑፋን ሀሉዳ ወይፋና ታኒቲ አርቲስቶኒ ቢራሳ ታኒቲ ነሞተ ሜቃሜቃ ያላ ጅራንም ንኩን ኦሮሞ ዳፍ ነምንኩን ጋቸነ ሃሃቱ ኦሮሞ ያተለ ኦሮሞም ሚሶምሳ ኤሳን ደቀመለቀ በርከው ከሉጅብሉ ነማሃቴ ቢያባሱ መሌበር ሃቲቲ ቢየከቲን ጀርባለ አማርለ ሃቴ ቱማ ከሲቲ እቲ ሙሶሰታ ትግረለ ቢያባስትሚ አቲ ሃቴዮ ኦሮሞ ሚሶንሲቴ ኦሮሞ ዳዳላጋ ጨራው ምትበር ኢነን ኔበር አቹመደ ቢስተበር አሱማ ወራጥ አሱመደ ቢስተየቹ ከናብ ቀመር ዩሱፍ ነማ ኢሰዱረ ዳባቹ ማልተን ቱረየቹ ከሰቱ የሮን አቲ ኢትዱፍተ የሮ ጭኒንሱ አቦቲ ቀበኛ ኦሮሞ ረቲ ዱሊ ጀባቢ ጭማን ቅንዳዋን መሰራ ሞቱማ ከሳ ሞቱማ ብልጽግና ባንዳ አብይን ኢረቲ ገገፈማ ጅሩ የቹ ኦቦ ገመቹስ ወሮተ ሆቴል ቀበሎ ኢልማን ኦሮሞ ረቲ ዱሊ ጀባቢ ጭማን ጎዳማ ጅሩ የቹ ነምዲ ዲነግደን ቀምነ ቀብሶ ኦፉን ነንዱ ቀብሶ ከሙ ኦሮሞ ዲነግደዳ ላምሸሰኒ ሂዮም ሰኒ አከሲን ቀብሶ ገረተ ኮንገገስነ ጎዳኒ ኦሮሞ በርጃማን ጉሩፍ ደመኒ በርጀር የሮ አከና ከነ ከሰቲ ቀመር ዩሱፍ ገባቴ ሚዲያ ሰነለት ዱበቴ ነፍጠኛ ዳፍ ኢርኮ ታቴ አከሲት ኢልሚ ዲራ ኦሮሞ አርጉ ጫላ ወኒ ነገድ ዲሲሲ ተኮንጅሩ ወንድ ልጅ ለብር እንዴት ያለቅሳል ኢልሚ ዲራ አከሚት ማለቀ አቦ ሜጀር ከነ ማለቀ ወረቃ ዳፍ ጅደ ኢልሚ ለማ አከሚት ቦሃ ካናዳ ከትት ደብ ኢልማን ከወጅ እንጅራዱ ሶሻሊ ሞቱማ ቡድስታ ቢኛቻ ጅራቹ ሲወጀት ኦሮሞ ሰልጲሱራ አራ ካናዳ ከትት ደብite ሁጂ ከደለገቾ ከጡረታ ከኛተ ጅራቹ ሲወጅ ዮዋኛቱ ደብደጁ ኦዶር ከተ ማይገር ደሞ ቸረት ቀመሩ ሱበይተኒ ህዝብ ይረዳኛል ህዝቢን ከሲገርጋሩ አማሪ ሳገርጋሩ ኦሮሞ ተከሲገርጋሩ ማሊቢ ማና ነፍጠኛ ደቃ ኦሮሞ ረት ረጋባ ኦሮሞ ረከም ሲገርጋሩ ኦሮሞን ከሲገርጋሩ ጋፋቲ ማና ኦሮሞ ከሰቴቴ ኡመተ ኦሮሞቲ ሂመቴ ኦዳ ጀለ ጋዲስ ጀለ ቴቴ ጫያ ጀለ ቴቴ ያ ኦሮሞ ነማ ከነከነከነ ኢርቦሊ ገለቱ ወሊሰነቱ ረቲ ነምኒ ኩን ነገነ ሆ መለቀኛ ተምተለ መለቅኒ ሀገና ከሳሪ ጅራተን መለቀ ከነ ባንክ ራልቅ የፈደቲ ያ አባ ገዳ ያ ሀዩ ኦሮሞ ያ ቤካ ኦሮሞዳ ያ ቀሮ ኦሮሞ ያ ደርገጎ ኦሮሞዳ ዋን ከነ ስኒ ከነደቲ ዱቢት ጀናፊታን ዋንጅቱ ሲረቀምና ዱቢ ኦሮሞ ከነተ ጀቹ ኦሮሞ ድቁራ ከሲፊት ቆባበቹ 10 ሚሊዮን ዲበለማ ዲበስ ራሲ ፉዶ እንደጀቹ ሀራች ለጤ ዋለት ዱበተፍ ሶደሪያ እንጠቡ ሀራ ዋለት ተች ለጤ ዱበተፍ ከሳራ መለቃ ይሰረገው ተኮለንጁ ድቁ የቹ ድቁ ዮ ሶደሪያ ደበለ ሄዱ ቀበቹ አማበር ሶደሪያ ቆፋምት የረ ከጀረት ዱፈን ሶደሪያ ለተ ከጀዳ ፎቂ ጀዳ ጋናበር ዩኒቨርሲቲ ለን ሆስፒታል ለን ከነማ ብራት ጀደኒ ዶኩመንተሪ ድቁ ረደ ለገሙ ዳፍ ደሙ ጉያ የሮ ገባባ ከሰቲ አርጉፍ ደምተ ጀቹ አርጉፍ ደምተ የሮ ገባባ ከሰቲ ኦዶ ከና አርጊቱ ኦሮሞ ረጋባቴ ኢሳኒ ጉርሙ ታቴ ኢሳን ገርጋሩ ጀቹን ኢሳን ረጋ ኦሮሞ ረት በው ጀቹን ከና ጀቸትሊ ሶቀማ ከና ኡመን ከትሊ ወን ሲገርጋሩ እንጂ ጎፈንድሚ ሲንበነሙ ገርጋር ሲለ ሲንቆደሙ ወን ሲቆደሙ ተቆለ እንጂ ኦሮሞ ሲገርጋርቱ አበደን ኦሮሞ ከሲገርጋርቱ ጋፈ ድቁ ጋፈቴ ያደ ከደ በርፈተ ዌልካም
hello welcome akkam jirtu nagaa akkabatin nagaa galata isaa baga nagaa jiraate dhagaa ture video kee akkamisha akka gaarii jedhaa jirta okay waa'ee qamar kan irratti xiqqoo daqiiqa miniitii lama sadii naa kennite odoo amaariffas odoo ta'e gammachuu irraa qaba yoo taayimii qabaatte rakkoo qabu tifuuf amaariffaan itti fufu amaariffaan illee afaan oromootiin illee እንደት Okay, አመሰግናለሁ ሳድ በዚህ አሁን እየሰራው ባለው ቪዲዮ መሐከል አንዳንድ ሐሳቦችን እየሰማው ነበር በተለይ በቀመርና በድንቁ መሐከል የተፈጠረውንና ሰሞኑን በዋልታ ቴሌቪዥን ሲተላለፍ የነበረውን ፊልም አይቼዋለሁ ዶክመንተሪ ፊልም አይቻለሁ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ያየሁት ዶክመንተሪውን እንዳየሁት ግራም ያጋባ ነገር ነው አንደኛ ድንቁንና ቀመርን የሚያገናኝ የአክሲዮን ሼር የሰነድ ማስረጃ እንኳን የለም አሁን ምንም አይነት ዋልታ ማድረግ የነበረበት መጀመሪያ እነ ድንቁና እነ ቀመር መሐከል የአክሲዮን ሼር መኖሩን የማስረጃ ሰነድ የተፈራረሙበት የማስረጃ ሰነድ ማቅረብ ነበረበት ያንን ለህዝብ ማሳየት አለበት መጀመሪያ ደረጃ ትክክል የማስረጃ ሰነዱን አቅርቦ ድንቁና ቀመር ኤልያስ የሚባሉ ሶስቱ ሰዎች አብረው ሼር ስለመመስረታቸው የሚያረጋግጥ የመመስረቻ ሰነድ የጽሁፍ ሰነድ ምን ያህል አክሲዮን እንዳለ ስንት የአክሲዮን መጠን ያንዱ አክሲዮን ዋጋ ስንት እንደሆነ የቀመር ስም እዛ ላይ ስፔሲፋይ ሆኖ አሁን በፐርሰንት ነው ቀመር ያስቀመጠው 33% አይ ቲንክ ቀመር ብዙ ሂንት የለውም ይመስለኛል የአክሲዮን ሂንት ራሱ የለውም ማለት ይሄ አክሲዮን ቢግ አክሲዮን ነው ወደ አክሲዮን ስትገባ ደግሞ የአክሲዮን ዕውቀትና የተወሰነ ያህል በፐርሰንትም ቢሆን የአክሲዮን ዕውቀት ኖሮ ልትገባ ይገባል ቶታሊ አሁን ቀመር ቶታሊ ውሸት ነው ያወራው ቶታሊ ከአክሲዮን ጋር የማይገናኝ ወሬ ነው ዋልታ ላይ መጥቶ ያወራው እንዴት ነው የማይመሳሰለው ብለህ ብትል መጀመሪያ አክሲዮን ሼር አክሲዮን ለመመስረት ያገሪቷ የንግድ ህግ ራሱ ከ5 ወይ ከ6 በላይ መሆን አለባቸው ይላል እንደዚህ አይነት ግዙፍ ሼር አክሲዮን ሲመሰረት ትክክል ሌላው ደግሞ በመመስረቻ ሰነድ መሆን አለበት በጽሁፍ ያ ሰነድ ምን ይይዛል ብዙ ነገር በውስጡ ይይዛል የዛ የሼር አክሲዮን የመተዳደሪያ ደንብ ያ ሼር አክሲዮን ቢጊኒንጉንና ኢንዱን የሚያሳይ ፒክቸር አለው የአክሲዮን መጠኑም በግልጽ መቀመጥ አለበት ይላል ሼር አክሲዮን ስትመሰርት አሁን በፐርሰንት ነው ሲያወሩ የነበሩት ፐርሰንት ማለት ቁጥርን ስታጠቃልል ሆነ ቁጥር 50 ሰው ካለ ከዛ 50 ሰው ስንቱ ነው በሚለው ሜተድ ነው በፐርሰንት የምታስቀምጠው አንደኛ እዚህ ጋር አስተካክል አሁን ለምሳሌ 33% ሚውን ያለው እዛ ላይ ኢንቨስት የተደረገው ብርና ሊደርስ የሚገባው አንተ ያደረከው ዲስትሪቢዩሽን ማለት አንተ የምታመጣው ብርና ያ ካምፓኒ የተቋቋመ ብር መመጣጠን አለበት 33% ለመሆን አው ይኸውልህ አይ እዚህ ላይ እንትላር በደንብ ላብራራልህ አንደኛ ይሄ የሼር አክሲዮን ራሱ በምን ያህል የሚያስረዳ ሰነድ የለም አንድ በል እኔ ሼር አክሲዮን መኖሩን ራሱ አሁን አላምንም እኔ የህግ ሰው ስለሆንኩ ምንም ማስረጃ የለም አሁን በምን ያህል ካፒታል የተመሰረተ የሼር አክሲዮን ነው ስንት አክሲዮን ነው ያለው አንድ አሁን ለምሳሌ ሸገር ባንክ አክሲዮን እየሸጠ ነው ሊሚትድ አለው ባንክ ስታቋቁም ባንኩ ወይ 1 ሚሊዮን አክሲዮን ይኖረዋል ከዛ ውስጥ ስንት ሰው ያንዱ አክሲዮን ዋጋ ስፔሲፋይ ሆኖ መቀመጥ አለበት ይኸውልህ ቀመር 33% አለኝ ለማለት 100 አክሲዮን ቢኖር አሁን እነ ድንቁ ያቋቋሙት ሼር ውስጥ 100 አክሲዮን ቢሆን 33ቱን አክሲዮን ከገዛ ቀመር በፐርሰንት ሲያስቀምጠው 33 ሊል ይችላል አዎ ገባህ አይደለ አዎ 33 ሊል ይችላል ስለዚህ የመመቸረሻ ሰነድ ራሱ የሌለውና ቀመር ራሱ ስንት አክሲዮን እንዳለው ማወቅ አትችልም በቁጥር የተቀመጠ ነገር ከሌለ ፐርሰንትን ማስቀመጥ አትችልም ቁጥር ሲኖር ነው ወደ ፐርሰንት የምታመጣው
የተቀመጠ ቁጥር ሲኖር ነው ወደ ፐርሰንት የምታመጣው። ስለዚህ ቀመር ምንም አይነት ከድንቁ ጋር የአክሲዮን ሼር አክሲዮን የመሰረቱበት ሰነድ የሚያስረዳ ዋልታ አቅርቦ ያሳየው አንዳችም ነገር የለም። ትክክል። ሌላ ደግሞ ምንድነው ድንቁ አለ ይኸውልህ አክሲዮን ሲመሰረት ሰይድ አክሲዮን ሲመሰረት የመመስረቻ ጽሑፍ አለው። ያ ጽሑፍ የት መሰለ ራቲፋይ የሚሆነው የፌደራል አቃቢ ሕግ የውልና ምዝገባ ቢሮ ነው ሄዶ ራቲፋይ የሚሆነው። ራቲፋይ ሲሆን አቶ ድንቁ ይሄን ያህል አክሲዮን አላቸው ማለት አለበት ሰነዱ። አቶ ቀመር ይሄን ያህል አክሲዮን አለው ማለት አለበት ሰነዱ። አቶ ኤልያስ ይሄን ያህል አላቸው ቶታል አክሲዮኑም ይሄን ያህል ነው የሚል የጽሑፍ ሰነድ ለውልና ምዝገባ ቢሮ ሄዶ መመዝገብ አለበት። አንድ በል ኦኬ። የቀመርን ውሸት ልቁጠርልህ 98%ቱን ለራሱ ወስዶ ደውሎ ወደ ማታ አካባቢ ደውሎ አንዳንድ ፐርሰንት ብቻ ነው ያላችሁ ብሎ አለን አለ። አንደኛ አክሲዮን የሚተላለፈው እዛ ሄደ ውልና ምዝገባ ቢሮ አስመዝግበሃል አይደል? ውልና ማስረጃ በህጋዊ መንገድ ስታስተላልፍ ራሱ ድንቁ ያንን መብት ለማግኘት ራሱ ከዚህ ወደ ውልና ምዝገባ ቢሮ ጽሑፍ ጽፈ እንደ አክሲዮን ማህበር ደብዳቤ ጽፈ ነው። እሱ ደግሞ የዚህ የዲኢኬ ስራ አስኪያጅ እኔ ነኝ ብሏል። ገባህ አይደለ? እኔ ነኝ ብሏል ስራ አስኪያጁ። እሱ ሳይፈርም ከአንድ ሰው ወደ አንድ ሰው አክሲዮን አይተላለፍም። ትክክል። ገባህ አይደለ? አክሲዮን አይተላለፍም። ደግሞ እሱና ኤልያስ ከተስማሙ በአክሲዮን ህግ መሰረት ማጆሪቲ ቮት የሚባል አለ። እሱና ኤልያስ ከተስማሙ ድንቁን ራሱ ሊያባርሩት ይችላሉ። 66% አክሲዮን ያላቸው እነሱ ናቸው። በትክክል ድንቁን ራሱ ሊያባርሩት ይችላሉ። አዳምጠኝ። አሁን ቀመር ስላለቀሰ ማየት የለባችሁም። ቀመር እኮ ካናዳዊ ዜግነት ያለው ሰው ነው። ከድንቁ በላይ ድንቁ ላይ ተጽምጾ መፍጠር የሚችል ሰው ነው። ኤምባሲ ሄዶ መናገር ይችላል። ኤምባሲ የኢትዮጵያ መንግስት ላይ ነው ጫና የሚፈጥረው እና በትክክል ድንቁን ራሱ ሁለቱ ተስማምቶ ማባረር ይችላሉ። ለምን? ማጆሪቲ ቮት አላቸው። 33 ከሆነ የሁለቱ 66 ይመጣል። ድንቁን ራሱ የማሰናበት መብት አላቸው እነዚህ ሰዎች። ትክክል። ድንቁ 98%ቱን ለራሱ ወሰደኛ፣ ለኛ አንዳንድ ሰጠ። የግል እድር ራሱ ህግ አለው፣ የሚታደልበት ህግ አለው። ትክክል። የድንቁን አክሲዮን የነሱን አክሲዮን ነጥቆ ለድንቁ የሰጠው የፌደራል ውልና ምዝገባ ቢሮ ከሆነ መንግስትን ይክሰስ። ገባህ አይደለ? የአክሲዮን ወደ ሰው የሚተላለፈው በህግና ስርዓት ስለሆነ እንኳን ይሄ ግዙፍ አይደለም። በወረዳ ውስጥ አሁን በየገጠር ወረዳ የትም ቦታ አክሲዮን ተብለው በ1 ሚሊዮን በ3 ሚሊዮን የሚቋቋሙ ድርጅቶች በህግ ፊት የተመዘገቡ መሆን አለባቸው ይላል። ወደ አንድ ሰው ስታስተላልፍም በህግ ነው የሚተላለፈው። በአፍ አይደለም፣ በቃል አይደለም የሚተላለፈው። ሪትም በሆነ ዶክመንት ውልና ምዝገባ ቢሮ ሄዶ ነው የሚተላለፈው። ስለዚህ ቀመር ሼር አክሲዮን የሚል ስለ ሼር አክሲዮን ራሱ ምንም ሂንት የለውም። አሁን እኔ በንግግሩ ላይ በኢንተርቪው ላይ ተረዳሁት ስለ ሼር አክሲዮን 1-0 ምናምን ሂንት የለውም። እዛ ጋር ሰው አልቅሶ ሰው ለሱ እንዲያስ የማድረግ ድራማ እየሰራ ነው እንጂ በተጨባጭ መሬት ላይ ያለ ነገር አለ። ለምሳሌ ሰው ልጅ አሁን እኔ ለምሳሌ አዋሽ ባንክ ሰራተኛ ነኝ። እንደ አንድ ሰው አዋሽ ባንክ ውስጥ ሰራ ነበር። ሰው ሼር ካምፓኒ ይገዛል። አዋሽ ባንክ እየመጣ የአዋሽ ሊሆን ይችላል፣ የሌላ ካምፓኒ አካውንት እኛ ብራንች ላይ ሆኖ እዛ አካውንት ላይ ልታስገባ ትችላለህ። በሲፒዩ በምናምን ሰርተህ ከውልና ማስረጃ ትጨርሳለህ። ሼር ካምፓኒ የገዛበት በምን አይነት አካውንት እንዳስገባ ይሄ ሁሉ ሰነዶች አሉ። አንተ መጥተህ እውነት አንተ ሀቅ ቢኖር እሱ ሰነዶችን ይዞ ፍርድ ቤት መሄድ ይችላል። አንተ እንዳልከው ለሁለት ነው። ለምን ከ50% በላይ ስለሆኑ ድንቁም ማባረር ይችላሉ። ሁለቱም ከተስማሙ እሱም አንተ እንዳልከው ሁለቱ ከተስማሙ ይዞ የመጣው ገንዘብ የካናዳ መንግስት ገንዘብ እስከሆነ ድረስ ለኤምባሲ ተናግሮ የካናዳ ኤምባሲ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ተነጋግሮ ህጋዊ ወዲያው ሊያስመልስ ይችላል ማለት ነው።
ውሸት ምንም የለም ነገር እኮ ነው የሚወራው። ይኸውልህ ቀመርን የገፋው አካል አለ። ቀመርን በዚህ ድራማ ላይ እንዲሳተፍላቸው ቀመር በንግድ ውስጥ ገብቶ ባንክራፕስ አድርጓል። ግን ዲንቁን ለማጥቃት ቅድም አንተ እንደገለጽከው የተደራጁ ሌላ አካሎች ስላሉ መጫወቻ ሊያረጉ የሆነ ነገር ፕሮሚስ ገብተው መጫወቻ ሊያረጉ ነው። ሁለተኛውን የሱን ውሸት ልንገር። ከዛ አለ 98ቱን ለራሱ ካረገ በኋላ አለ እንግዲህ አንተ ያንተ ወንድም ራሱ ያንተን አክሲዮን ያንተ ወንድም ራሱ ከነጠቀ ትናደዳለህ አይደል? መቼም አትጣረቅም፣ ትጣላለህ። ከዛ ተመልሶ ቱር እንድሰራ መከረኝ አለ ድንቁ። ቱር እንድሰራ ተመልከት እንግዲህ ስቲል ከድንቁ ጋር አሁንም መልካም ግንኙነት አለው ማለት ነው። ይሄ ሰውዬ ድንቁ ያለውን እየሰማ እያረገ ነው ውሸት መሆኑን። ሁለተኛ ደግሞ ምን አለ? ቱሩ ጀምሯል። ያው ሁለተኛ ምን አለ? መኪኖቹ ስራ ከጀመሩ በኋላ 4ቱ መኪኖች ውሃ ገባባቸው ተባለ። ምን ማለት ነው ውሃ ገባባቸው ተባለ? እያንዳንዱ ድራይቨር ሪስፖንሲብል ነው። ማን ነው ውሃ የከተተባቸው? ለፖሊስ ሪፖርት አድርጓል። ፖሊስ ኢንቨስቲጌት አድርጓል። አሉኝ ነው የሚለው እኮ በራሱ ፕሮፐርቲ። እንደውም እሱ አሉኝ ውሃ ገባባቸው አሉኝ። ማን ነው የሚል? ስለ ራስ ንብረት ማወቅ ያለብህ አንተ ነው ንብረትን ሊድ ማድረግ ያለብህ። if something is happen with your property you have to get investigate with the officer, right? ይሄን ነው ማድረግ ያለበት። ከዛ በኋላ አንዱ መኪና ደግሞ ኮንትሮባንድ ጭኖ ነው መሰለን ተያዘ ተባለ። V8 አለ። ኦኬ ተመልከተ የሰውዬ ምን ያህል እንደሚዋሽ። እንደዛ ከተባለ በኋላ ባንክራፕስ አረኩኝ ተመልሶ ድንቁ ናዝሬት ላይ 2 ሚሊዮን ልሸጥ የነበረውን የአባቴንና የወንድሜን እንትን አንድ ላይ ነው መሬት የራሴን ነው አለ። በሽልማት የተሰጠኝን መሬት ለመሸጥ ፈልጌ የሆነች ሴት ልትገዛኝ 2 ሚሊዮን ሰጣኝ። እሱ ደግሞ እኔ ካልገዛው ብሎ በ1 ሚሊዮን ያ መሬት ገዛኝ። ድንቁ እንደዚህ አይነት የወረደ 300 ካሬ 400 ካሬ የሚፈልግ ሰው አይደለም። እናውቀዋለን፣ ፐርሰናሊ እናውቀዋለን። ከባህረል እንደዚህ አይነት የወረደ ሰውም አይደለም። የውሸቱን ልክ ድንቁን ለማስጠላትና በህዝብ ዘንድ ድንቁ መጥፎ ሰው ነው ለማስባል የተሰጠውን ሚሽን እየፈጸመ ያለ ሰው መሆኑን ነው የምትረዳው። ከዛ በኋላ ምን አለ ደግሞ የአባቴንና የወንድሜንም መሬት 4ቱንም መኪኖች አንድ ላይ 3ቱም መኪኖች አንድ ላይ 1.4 ሚሊዮን ሰጥቶኝ ወሰዳቸው። በቃ ድንቁን ያረገው መልአክ ነው ያረገው። እሱ እኮ ካናዳዊ ነው። ለባህለ ካናዳዊ ነው። እሱን ስራ ህይወቱን ሁሉ እዛ ኢንተርቪው ላይ በቃ ከድንቁ ውጪ ሽዱን መሽራት እንደማይችል እኮ ነው የተናገረው። የተናገረው ሶስተኛው ልንገር ደግሞ በቢዝነስ ላይ አንድ ሰው አንተ መሬት ትሸጣለህ፣ እኔ ገዢ ነኝ። አንድ ሰው ከአንድ ማህፀን ውስጥ የወጣ ለምን ወንድም አይሆንም? አንተ 2 ሚሊዮን የሆነ ሴትዮ ከሰጠች ወንድሙ በ1 ሚሊዮን እኔ ልግዛ ብል ለወንድም ትሸጣለህ? አታረግም፣ አትሸጥም እና አትሸጥም። በነፃ ብትሰጠው ነው። ሶስተኛውን ደግሞ ልንገር። አሁንም ከድንቁ ጋር ይኸውልህ የሰውዬ መጀመሪያ ድንቁ እንግዲህ 32% አክሲዮን እኔ ባይዘው እዚህ ጋር አንድ የምጠራጠረው ነገር አለ። አክሲዮኑ ራሱ የተከፈለ አክሲዮን ነው። ይኸውልህ የተከፈለ አክሲዮን፣ ያልተከፈለና የተከፈለ አክሲዮን አለ። ያልተከፈለ ማለት ምንድነው? አክሲዮኑን ስመሰርት እኔ ይሄን ያልገዛለሁ፣ እኔ ይሄን ያልገዛለሁ፣ እኔ ይሄን ያልገዛለሁ ትባልና የስምምነት ሰነድ ትፈርምና አክሲዮኑ ስራ ሊጀምር ሲል የአክሲዮን ድርሻን ማስገባት አለብህ በአካውንቱ። ትክክል ነው። ቢያንስ ቀመር ከ40-50 ሚሊዮን በላይ ይጠይቀዋል። ያ ብር ላይኖረው ይችል ይሆናል። ገባ? ትክክል። ያ ያልተከፈለ አክሲዮን ከሆነ አክሲዮኑን መክፈል ከቻልክ መብቱን ታጣለህ። የአክሲዮን ብዛት መብት ታጣለህ፣ ትለቃለህ። እየከፈልክ አይደለም፣ ወደ ብር መንዝረ ወደ አካውንት እየከተትከው አይደለም። ይሄም ችግር ያለ ይመስለኛል። ሌላው ሶስተኛው ነገር አሁንም ድንቁ ከሱ ጋር ነው። አሁንም ወደ እርሻ ለምን አትገባም አለኝ ይላል። ይኸው ተመልከት ይሄን ሰውዬ። በጣም የሚገርም ሰው እኮ ነው። የሚገርም ይላል ጊዜ መቀ ነመደስ ጀዴ ኦቦሌሰ ከየ ጀዴ ቢራ ደርበ ጀዴ አመሌ ድንቁ መፋና እኒ አመሌው መድንቁን ይሳን ጀዴ ወጀታል። አመሌው መድንቁን ይሳን ጀዴ ወጀት ዩናዋት ድንቁን ወንጀለኛ ለማስባል ከዛ 98ቱን ነጠቀን አለ። መጣና
መኪና አስጀመረኝ፣ ቱር አስጀመረኝ አለ። አሁንም አዳማው ያለውን ወሰደ። አዎ ቆይ ይኸውልህ ውሃ ተጨመረበት ያለውንም ውሃውንም እያስጨመረ ያለው ድንቁ ነው። የድንቁን ጭካኔ እያጎላ ለመሄድ ነው አሁን የተጠቀሙበት ድራማ። አሁንም ይሄ ሰውዬ ከድንቁ ጋር አልተለየም። እንደውም አንዱ መኪና ቪኤቱ ተይዞ ማውጣት ሲያቅተው ቀመር ገንዘብ ሲያቅተው አለማየሁ የሚባል የድንቁ ጓደኛ መኪናውን አውጥቶ እንዲጠቀም አደረገ አለ። ወጣ ያ መኪናም አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ኢንቨስትመንት መጣ። ባንክራፕሲ ያረገ ሰውዬ የ30 ሚሊዮን ኢንቨስትመንት ጀመረ። እዚህ ጋር ተመልከት። ሜላን ክጂ በይሳ አሲቤ ባንክራፕሲ ጎዴራ መኪና ኩማ ዲበ ሰዴታ ከፈሊው ደደቤ መኪና ዲሴ ነምኒ አለማዮ ጀደሙ ሂሪያን ዲንቁ መኪና ሰንባሴ እቲን ፈየደም ዜሮ ገሌራ መነሌ ጉርጉረቴራ አመቀመር አስዴቢኤሞ ከኦሮሚያ ኮኦፕሬቲቭ ባንክ ወደ 30 ነው 40 ሚሊዮን ተበድሮ በምን መያዣ ነው የሰጠው? ኦሮሚያ ኮኦፕሬቲቭ ባንክ በባዶ እሱን ነው የምልህ። ዜሮ ላይ ወርዶ የሰውዬ ተመልሶ 40-50 ሚሊዮን መጥቶ ኢንቨስት አረኩና አቃጠሉት አለ። ኢንቨስቲጌት ተደርጓል። ፖሊስ አጣርቷል። የሀገሪቷ ሚዲያ ላይ መቅረብ አለበት። የውጭ ሀገር ዜግነት ያለው ሰው ነው። ፕሮፐርቲው ሲወድም የሀገሪቷ ሚዲያዎች መዘገብ አለባቸው፣ ማሳወቅ አለባቸው። ይሄም ሆኖ እንኳን ቢሆን ሀ ኡመኒ ድንቁ ጅቡፍ መሌ ገዲባዬ አኩማቲ ቀረጀት ደቤሲ ማልቱ ሰቦችስ የሉቡን ይሳፍ የካናዳ መንግስት ደግሞ የካናዳ መንግስት ይሄ ሰውዬ እዚህ መጥቶ ላይሰንስ ሲያወጣ ሲያተርፍ ለካናዳ መንግስትም ግብር ይከፍላል። ባንክራፕስ ሲያረግ ቆጥሮ ነው የካናዳ መንግስት የሚሰጠው። ባንክራፕስ ያረገበትን ፔፐር ማቅረብ ብቻ ነው የሚጠበቅበት። ትክክል ኡጋን ጅርቱ ከናሚቲ ድንቁ መቃበሌሱፍ አኩማቲ ቀረጀት ታይሚ ወይ እኒ ድንቁ እርከቴ ዋን ጅሩፍ ፕሮፖዛሊ ኢጃረሜ እኔ ሙበዲን ነው የጠራኛለ። ውሸቱን ነው። ሙበዲን አይደለም የጠራው። መሬ መጥቶ ኢጆሌን ትግሬ እነ ኤልያስ እነማን የሚባሉ እነ መስፍን ብራኔ ኤርገመኒቲ ካናዳ ድረስ ይደቀኒ እሱ ታዋቂ አርቲስት ስለነበረ ደልለውት ነው። የእርሻ መሬቱን በዛ ሰዓት ፕሮሚስ የተገባለት ነው። መሬት ድሬዳዋ ላይ እሱም ተናግሯል። ድሬዳዋ፣ ጅማ፣ ናዝሬት ላይ የተሰጠው ያደከ አይዲዮሎጂ ከነጂጂ ኮቱ ጀደኒ ኢላልቻ ባውማ ማልማል ሩኩቱፍ ኦሮሞቲ ሩኩቱፍ በገንዘብ ተታሎ የገባ ሰው ነው። ኢንቨስተር ሆኖ የሚመጣ አይደለም። ገንዘብ ኖሮትም አይደለም። አቱም ቤታ የፈለገ ያህል ቢኖረው 200-300 ሺህ ዶላር ነው ዲያስፖራ የሚኖረው። ከዚህ ያለፈ ከየትም ሊያመጣ አይችልም። ያ ደግሞ አሁን እሱ የሚያወራውን ፕሮጀክት ሊሰራለት አይችልም። ይሄንን ለማለት ፈልጌ ነው። በአጠቃላይ እንትን ዋልታ ራሱ ያቀረበው እንደ ሚዲያ ከማስረጃዎች ጋር ጥያቄ ክሮስ ቼክ እያደረገ ነበር ማድረግ ግን የተፈለገውና በትክክል ከኋላ ያለው አካል ስለነበረ ያ ነው። ድንቁ መቼም አይድም። የድንቁ ንብረት የኦሮሞ ህዝብ ንብረት ነው። የኦሮሞ ሀብት አማል ጀደቤ ታላ ላል ድንቁን የኦሮሞ ሀተለ ቢያምባ ሱበር ፎቅ እዛው ይሰራበታል። ኢንቨስትመንት ይነቹ ቀበኝ ኦሮሞ ይበር አላሙዲንፋ ወርቅ ያታ ቢያባሳ ማላይ አችንደ ኡበር ትግሮኒ ቢሊዮናት ቢያት አለባሰ መለ ወይ ቢየምሶብሰኒ ቢየዘረፋ ቢያታ ድንቁን ዋታ አማበ አቲ ዱባቴርታ ቀበኛ ከና አማ ሸበሌ ሆቴል ከአዲስ አበባ ጊዮን ሆቴል የመንግስትን ንብረት መልሰው ለግለሰቦች መልሰዋል። መንግስት ራሱ ናፍጠኛ ጉቱ ኢላ ኖ ያ ሰኝ ሰንቱ ማና ከነለ ፍዳቱ ፍታ ኦሮሞቱ ዱሜ ለፈራዱ ማማለ ቀበኛ ድንቁ ትዩ ምት ሶደሬን ቀበኛ ኦሮሞቲ ኢትዮጵያ ቆሜ ቀበኛ ኦሮሞቲ ኢላ ቀበኛ ኦሮሞቲ ሳይኮሎጂ ኡመት ኢትዮጵያ ከሰማልቱ ጅራ እዶ በሸነና የሮ ጀር ማልቱ ጅራ ሶደሬ ነው የሚነሳው። ያ ከየትምና ቀጥቅኝ በደንብ ስለማቀው ነው። በክ ሶደራን ለስሪቱ አንበኩ ሲትማ ጅራበር እዶ በሸነና ከሲ ከነ ነፍጠኛን አርከቶ ገልፈቴ ኦሮሞን ልቡን ዱነ ጅሬ ዱጋ ሲትማ ወሪ ቤተ መንግስት ይጅሩ ሰኑ ሆጀታ አራበር ኦሮሞን አማ ወሪ ቤተ መንግስት ይጅሩ ጀሪቤ ሰኑ ሆጀታን ተኮፋ ኦሮሞን ኢኮኖሚካሊ አከውል ካውን ቤዳን ቢከስ ኦላንቱማ ሲያሳ ቢየከሰ ሂን ቀበታያኒ ዋይ ያደኔ ኩን ካሮርፈሜ ዋን ሆጀተማ ጅሩፍ ኦሮሞኒስ አዌሪ ተኤ ካኤ ቤኩ ቀባ ድንቁ ጋር ኦሮሞ እቲን ፈየደማረ ድንቁና ኩመ ክያፍ ከቡደነ ተከትኛ ተበር ሲገላራ ኦሮሞ ኢረቲ ዱለማ ጅራ ኦሮሞ ኢረቲ ዱለማ ከወርቀን ሳኔ ተካ ኦሮሞ ዱኩብሰተ ነው ያለ ቤካ
takkaa nama Oromoo dhukkubsatee gargaaree beeka. Lammii keenya ka buqqa'e naannoo dukkuun bara Oromoo miti. Amaara uummata Amaara gargaaraa ture bara qamadii fi afii ture bara. Galatan qabdu warra naftanyan sirni Abiyyii fi isatu kokkee wal qabee jira si galaana sitti maatee dhagee. Jiddu taphni jiru tapha siyaasaati. Isaan lamaan jiddu. Maaliif gaaf dheengaddaa bilisiginnaadhaaf mallaqni guuramu. Warri Amaaraa warra abbootii qabeenyaa waliin qabee jechuudha. Mili madaraashi guru warri naftanyaa birrii miliyoona meeqaan kennanii jechuudha. Uummanni kun irrallee wal jaaree hanga masaraa mootummaatti Itoophiyaa saamuudhaaf of qopheessanii jiran abbootii qabeenya Oromoo bara warra hoteelota qaban obboleessa kiyya hoteelota bara warra kolleejjii qaban kolleejjii irra cosisaa jiranii bara kazi balaa mootaan landee duuti kana inni kana bal'inaan boodatti yeroo biraatti deebinee kan qabannetti deebina. Bakka yaa galatoomii waan carraa naa kenniteef akkuma ati jettee waayyuu nu jiraadhu mangisti. Okay, thank you. Hayyee bro hayyee. Egaa kabajamtoota waan iddoo akka keessaa hubattanii fi irraa barattan abdii qabnaa. Sagantaa birootiin hanga walitti deemnutti nagaan nu tura. Isin jaalladhaa isin kabajaa yaalmaan Oromoo yaalmaan ayyaa ilmaan Oromoo qaqqaali. Oromummaa sabboonummaa fi Oromiyaadhaan gaafiinis mormiinis hin jiru jechuudha.